Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a kunoo hojii cimaa yoomiyaa cimaa keessa jirra. Mana ijaaraa jirra jechuudha. Simintoon kunooti, baxaan kunooti, bishaan kunooti. Egaa wanta haaraa wayii isin agarsiifna. Simintoo kana geeffachuu inni simintoo kiiloomeetira akka ta'e meettani. Mega simintoo kiiloomeetira. Kiiloo dhibba tokko moo kiiloo 50? 50 moo dhibba? 50. Na gargaartuu re? Daa maal isin gargaara? Yoo waa sabda na gargaara? Jiru miidhamaa bebe. Waa. Kophaa kun ol fuudhaa kan? Gawaa kafalaa gaa. Isa yoo karoora haaraa baasaa jirtanii? Yaa biyya ilaala biyya. Kiiloo 50 ilkaanin ol fuuchuun maashaallah tabaarakallah. Amma gaa kunoo kiiloo 50 na gargaara. Kiiloo 50 gargaarii jennaan didanii waa kaffaluu isin kaffaluu nan danda'a harkaanuu darbe ilkaanii nuun fuudhaa isa jedhan kun akkatti fidanii isin gaatanii kaanii maashaallah jedhaa. Maashaallah tabaarakallah jedhaa maashaallah tabaarakallah jedhaati. Akkasii kunoo jechuudha. Kiiloo 50 kana fuudhee kunoo Baay'ee ulfaatama. wallahi haala kana uffannee akkana goone jechuudha. Sa'aatii tokko malee jechuudha. Goone hamma xiqqoo wanta xiqqoo gochuu barbaanne waan ta'eef hamma itti fudhannee hambifannaa yeroo biraatti xumuranna jechuudha. Silaa tokkittii ta'e nu hafuu hin danda'u. Amma waan xiqqoo hambisuudha jedhanii Kitteetti hortan. Kunis akkuma jabaadha. Kuni akkuma ana achi keeyyanna bakka bishaan turne akkan immoo walii itti hamuusin agarsiifna. Itti fufnee ijaarsa isaatti agarsiifna jechuudha. Amma yeroodhaaf xiqqoo haa jaamnu. Simintoon achi hafuun qabu yoo achi hafee bishaaniin wal tuqatee biyyee kana bada waan ta'eef amma simintoo asitti baafna. Yeroo lama garagalchinaa amma yeroo tokko garagalchineetu. Hamma kunoo bishaan obaafanneerra kana isin agarsiisuun onkoo haga kana dalaguun onkoo yeroodhaaf xiqqoo haa jaamnedha malee haga hojii keessaniitiin dalagachuu dandeessanii baay'iftanii hamma xiqqoo bishaan dhugaa jira. Simintoonii fi bishaan baxahaan jechuun biyyeen waliin dhahamee kunoo bishaan dhugaa jira. Kanaan booda akkaataa ijaarsaallee waa hundallee isin agarsiifna. Hordoftoota keenya bareechan hordofaa. Amma kunoo kalxaa jaayiza godhanneerra. Amma gara dalagaatti meeshaa kana keenya kana immoo yoo xiqqoo gogaa ta'e bishaan injiifannaa amma kun bishaan injiidha maaliif booda yerootti dalaganuu kana qabee akka hin hafne bishaan yoo xiqqoo jiifanne gaariidha. Jiiseetiin ka'e. Maaliif yeroodhaaf dalagaan keenyas xiqqoo waan ta'eef kana haga kana qopheeffanne yookaas jaayiza godhanne malee yeroo tokkottis hundi kun jaayiza godhamuu danda'a. Kanaafuu suutaan biyyee kana hundallee fixuuf teenyaa jechuudha. Akkasii hordoftoota keenya share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa.
akkasii isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.